akka duuto osoo beektu du'uun hin ulfaatu natti fakkaata. Osoo hin beekne namni ka du'e wayii. Osoo beeku na ajjeesanii osoo beeku isayyuu qullaa turanii achiin boolla takka Oromummaadhaaf du'anii jecha. Seenaan ebla gaafa 15 kuni achirraa dhufe. Achirraa waraana bilisummaa Oromoo keessatti adda bilisummaa Oromoo keessatti saba Oromoo keessatti gadda guddatu dhagame yeroo sanitti. Gaddi sun haa dhagayamu malee wanti isaan raawwatan sun saba keenya isatu waliif sufeeraa jechaadha. Kanaaf guyyaa kana yoo kabajnu jaalawwan yeroo sana qabsoo kana keessatti addaan hin baanu wajjin dhumna jedhanii isa dhumu. Isa hirribas kanama dhoofaatiin gaana ofii kiyyaa kana dhoorku isa kana dhimma Oromoo irratti yoo sammuun laataniif ta'e wanti barti nama aarsitiin haala kana. Inni akkanaa kunniin ammoo nun teessisu. Namni yeroo yaadatu wantoota akkanaa rifar godhamee goototni isa kanneen duwwaas miti yeroo ammaa kanas ijoolleen wareegamaa jiru. Namoonni xixiqqaan wareegaman jiru. Waan akkanaa kana hin beekan biyya keessa maal akka ta'e hin beekan. Xiqqoo biyya laa kana daasfooraan bu'aan qabu daasfoora hamaadha jechuun barbaadan karaa kootiin. Hundinuu dhukkubbii waliin qaba. Daasfooraan faayidaan qaba. Garuu wal hubachuu irratti seenaa jarri kunniin dalage irratti wal hubachuuf horii obsuu irratti wanni kun. Warri biyya keessaas wareegama guddaa baasaa jiru. Ati achii dhufteen beektu ijoolleen qeerroon kun. Namni tokko as keessa hiriyyaan isaa wayii jira. Amma kan gaarfaan hin beeku. Haaluma ta'ee hool qunnamne namni kun biyya keessa jira. Nama hin beeku hiriyyaa as keessaas qabaa. Mucaan kun ijoolleedha. Warruma dhaaba kanaaf hojjetu. Naannoo Arsii sana deemee ijoollee Wallaggaa dhufanii suma achi ka jiru. Ijoollee lama I think. Ijoolleen naannoo Arsii jiran ammoo hedduudha beektaa. Namoota gargarii akkanuma ijoollee gargaaraa jennee yoo itti dawwallu ijoolleen achi jiranii akka wal hin mufachiifne ijoolleen kun haala siyaasaa gadi bu'aa amma jiru kan hin beeka namni cinqamaa ture. Aniyyuu rifadheera yeroo sanatti. Itti bilbile. Ijoolleen noo asitti namni waan dhibba haasayu wal jaalatu duyyuun qabdu waan akkasii. Isa tokko gara godina biraa deemi jennaan nu addaan hin baanu jettee waliin lixxe. Warri biyya keessaa kana soo daasfooraa keessatti xiqqoo wantootni kun jiraame waddassuun gaariillee natti fakkaatu. Haalawwan akkanaa kunniin haala xiqqoo nurraa eeggamu. Namni tokko akkasitti tokko ammoo gara biraatiin hin garuu wareegamtoota keenyiin kanneen ammoo dagachuun qabu. Yoomiyyuu dagachuun qabu. Nuti hojjechuu fi qabnu hoogganaa keenya ka ta'uu qabu jireenya keenya keessatti warroota nu wajjin dura jedhee qabsoo kana keessatti du'eef isaaniif isaan duwwaa ta'uu qabu. Hasan laala cinaadhaan yoo ta'e ammoo isa jaalboonsaa laala yoo ta'e ammoo rifachuu danda'a. Na gammachiisuu dhiisuu danda'a jechuudha. Namoota wareegaman kanneen laalu qabsoo keessatti. Lammaffaa ammoo amala diina kennaallee laalu. Muuxannoo koo irraa waan tokko isinii hima. Yuunivarsiitii akka baheen kutaa magaalaa Qirqoos keessatti waajjira haqaan gale. Jireenya kootti bakka dhimma Oromummaa kun haalatti namitti halaqaa kiyyaa takka Ababaa jedhamti. Tigiree. Waan isaan godhan akka wannaa isiin taatu jarri kun hammam hidda isaanii gadi fageessanii uummata keenya akka itti miidhaa jiran hooggantuu xiyya kanarraa nu beektan. Ji'a 3 osoo hin geenne itti dhiiseen ba'e keessa. Leenjii instituushinii ogeessota sagaa Adaamaatti ba'e keessa. Garuu barumsa guddaa jireenya kiyyatti argadhee jira. Yuunivarsiitii keessa yeroo ture barnootaan arganne intalattii Tigree sanirraan argadhe. Barumsa cimaa. Hammam isaan akka wal qabanii jiran. Hammam uummata keenya irratti dhiibbaa isaan geessuu barbaadan. Hammam isaan wal kabajanii hammam isaan akka ittiin deeman. Dargaggeessoo fi hammam isiin akka itti wal qabachuu barbaadan. Uummatni keenya gara laafummaas ta'ee wantoota tokko irraa akka ka'e diinota isaanii kana beekee garaa isaanii gubee wal cufatanii karaa ittiin deemnu mijeeffachuu qabaa jechuudha. Kanaaf nuti kan waliin gahuu qabu dhiigawwan jaalluwwan kanaati tokkummaa Oromooti abbaan fedhi siyaasa fedhi